jirtuu maatii keenya nageenya waaqessinii haa ta'u akkam nuuf jirtanii nuti jirra galata waaqayyo. Isinis immoo akka nagaa taata waaqayyo irraa abdii qabna akkam jajjabaattu jiru isin biratti maal fakkaatti nu biratti hunduu bareeda. Egaa har'as deebinee dhufnee jirra har'a immoo na dhukkuba dhugaa dubbachuudhaaf egaa waa'ee tokko naaf quba jechuudha. Bakka maaliif matuma kanaan dadhabe jechuudha dhugaa qoricha isaa natti himame mataa fi bakka taayifoodii na fakkaate. Mana yaalaa deemee naanni qoricha hin qabu dhibeen kennaan jiran dhibeen mana yaalaatti itti mul'anne maali ani jireetu mana isee kaa'e dhugaa baay'ee tokko na dhukkuba jechuudha. Nyaatuma na jibbisiisaa deebisee bakka namallee jaan arguu na jibbisiisa jechuudha mucaa kiyyaa fi kaasuudha. Na har'a maal isinii qabaddee dhufe seetanii waan nama gaarramu safuu wayii hiriyaatti takkatu jira jechuudha. Na waggaa hedduun duratti ol baranne biyya Arabaatetti amma gara biyyaatitti galtee jettee biyya Arabaatitti ol baranne garuu innaa gara biyyaatitti galtee amma da'uu geesse jechuudha garaatti gabattee jirti amma da'iisa jala geessee jirtu jechuudha. Innaa fannoo naan jette jechuudha. Beenuu beebii shaaworiin jedhamee da'iisa yoo ga'e jala yookaan beebii shaaworii jedhanii ani garuu beebii shaaworii sun maal akka ta'e naaf hin galle I don't know maal akka ta'e warri isiniif gale naaf ibsa garuu anillee gisee mucaa kiyyaa footoo suuraa ka'een jira garuu beebii shaaworii maal akka ta'e ani hiikkan isaa naaf hin galle garuu yeroo tokko qeesii wayii kan barsiise yoo dhaga'e hiikkaa beebii shaaworii baay'ee tokko nama jibbisiisa jechuudha beebii shaaworii maal akka ta'e. Dhugaa baay'ee tokko nama jibbisiisa dhaga'ee jechuudha. Beebii shaaworii jechuun bargeet alarraa seene malee dura wanta kanaa hin jiru jechuudha. Kana faranjootatu hojjechaa ture alarraa seene wanta kanaaf jechuudha. Amma beebii shaaworii guyyaa abboota keenyaa kan jedhamu hin jiru wanna kanaa kunillee duraan hin jiru jedhan. Guyyaa haadholii kan jedhamu biyya keenyatti hin jiru alarraa seenee jedhamu wanna kanaa kun faranjootarraa. Korojaa badarajaa sani naayifa manaa ጓ nama ፈልቻ ta'e nuti maal hin beeknu jechuun warri gicha dandeessu nutis hin beekna garuu erga isaan irraa kurrunyeetti gaa amma beebii shaaworii duraan hin jira haadholii keenya irratti waan akkana hin jiru jechuudha. Amma ayyuu Oromoo keenya baay'ee kabajan amma warra miidiyaa hordoof kanatu kabajaa jira jechuudha warra Amaaraatti baay'inaa kan kabaju. Amma kanarratti hiriyaan xiyyaa footoo ka'aa beebii shaaworii bakka viidiyoo naa waraabda beenu ምናምን ዩቱብን hojjettuun bakka beenu naan jetti mastaawashaa footoo teechisuuf inna ani immoo na ukkubeetan biraa hafe guyyaa kaleessa jechuudha. Innaa kanaaf footoo isaan kaa'anii fidan immoo isinitti agarsiisa. Baay'ee tokko na ajaa'ibee dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha footoo isaan kaa'anii fidanii safuu warra qullaa rafumoo maal jira Oromoon. Innaa amma ufee dhugaa maal akka macarrashaa addunyaan eessatti akka deemaa jirtu nuti hin beeknu. Maaliif beebii shaaworii kana namarraa laalee takkaa jechuun feesbuuk irratti argiteeti akkatti istaayilii ittiin kaatu ani istaayilii ishii itti kaatu sun natti agarsiistee innaan hayi jedheetuman biraa fi kaasuu kana cabsaa ana hin ta'u jedheeta wanna aadaa keenya hin qabne nutti fidinii wannuma jiru qaxxi jedhiitoo hojjedhu. Qaxxi jedhii ka'iin jedheen bakka ejjedhu yookiin barbaaddu taa'e yookiin ciisii ka'e malee akkanaas of qabdee kaatu kun anaaf hin ta'uun jedheen jechuudha. Maaliif amantaan illee hin eeyyamu jechuudha. Innaa beebii shaaworii kunuyyuu amantaan hin eeyyamu natti fakkaatu hin eeyyamu kana hin jiru kama caafarra. Amma warri kiristaanatis musliimnis beentenis hunduuyyuu go'achuu qabanii. Kanaaf isiniin jedha egaa dhugaa baay'ee ulfaataa footoo isiniif laxxafaa garuu na argite na gobuus dandeessi mataas na hawuu dandeessi hin beekamu isiniin jira garuu maaliif dhugaa safuu wallaalle baay'ee tokko safuu wallaallee jira dhugaa kanattuu bara waan nutti eekamaa jira amma bara kan jechuudha. Agammaatitti roobni naannoo keenya jechuudha roobni amma facaasaan ga'ee jira jechuudha. Baadiyyaatti facaasaan ga'ee jira kenna roobni hin jiru bubbee miti jechuudha. Sanii anduraa sanii garuu hin beektan ijoolleen namni biyya kamiyyuu ta'e kan roobni hin jiru sanii sirriitti rooba jechuudha. Roobni ganna man baasu inni barana sanii agammaa roobni jedhamu tokko hin jiru bubbeen
galgala mana namarraa fudhachuuf taasisuu fo'amee fi manni hin fudhata namarraa dhugaa qaxxatuma fudhata jechuudha. Kanaaf kana laalee waan akka hojii keenya laalee waan baay'ee nu gochaa jira. Hojiin keenya garuu waan xinnaa miti. Egaa Waaqayyo ifama isaatiin nu haa yaadatu. Akka nuti hin laaleen akka keenya hin laaleen nuti waan baay'ee balleessina guyyaatti dhagaan ba'uttu waan baay'ee balleessaa oolla jechuudha. Egaa Waaqayyo ifama isaatiin nu haa yaadatu. Hundumti keessanuu amantaa qabdanii Waaqayyoon kadhadhaa dhugaa. Maaliif bakka biyyi keenya baay'ee cannaqamaa jira. Duraan dinnicha facaasanii yeroo kana dinnichi ni gahaa. Balgiin ni gahuuf jira. Bakka fuuldura kanatti baraan wanni tokko hin jiru jechuudha. Homtuu hin jiru. Sanirraa nageessanii bunni kiiloo 1,500 irratti ta'ee jira. Biyyillee nurraa deemee jira. Gara samaayii deemee mari'achuu deemee jechuudha waaqa wajjin. Nagaan sinaa deebisu kaa Dooktor Abiyyi bultii 15 Dooktor Abiyyi gara samaayii deemanii jiranii. Akkasii hawaa keessa jiru samaayii keessa jiru ittiin mari'atanii yookiin rooballee nu fidanii dhufu ta'an beekamu. Kanaaf egaa maatii keenya dhugaa baay'ee tokko ulfaataa beeku dhugaa baay'ee tokko hin ulfaata garuu jiruun namni maal akka garamitti akka deemaa jiru hin beeknu bakka garamitti akka deemaa jiru takka beekaa hin jirru jechuudha. Waaqallee dagannee anaan bahutti dhugaa waaqallee dagannee jirra. Kanaaf dhibee kiyya kanallee natti himame maaluma bakka azim jedhee mataan naa zoorsaa nyaatuma na jibbisiisaa kan biraa akkam na godhaa bilbilallee arguu na jibbisiisaa namas arguu na jibbisiisaa bakka maali inni qorsisaa qorsumti isaa maali inni mana yaalallee deemeen ture gaafa jee ijallee waliin qabatiin naan jedha ijallee wal qabuu na hoogga jechuudha. Ijumallee wal qabachuu na hoogga. Bakka an beeku dhugaa na jibbisiisa jechuudha. Kanuma bakka sammuma kanarra mataa gara hunda na dhukkuba. As fuuldura kana bichaa na dhukkuba jechuudha. Mataas akka naanne akka miiccanne akka maal hin goone na hoogge jechuudha. Na xamadee. Maal akka ta'e hin beeku. Inni akkasii isiniin jira maatii keenyaa. Egaa viidiyoon guyyaa irraa kana fakkaata dhugaa waa'ee hiriyyaatti yoo nageesse garuu bu'aan aan jette. Wallollammaa jechuudha. Walloluun keenya nuuf yuutuubii banachuuf ishiin illee sabskiraabii gootuuf gaafsanii azalatti sheeriin godha yuutuubii banachuuf deessee yoo kaate jechuudha. Daa'ima ishee wajjin dhufuuf jirti isiniin jira. Kanaafiyyuu egaa kana fakkaataa qalootii qaannaa keessaniin jabaadhaa hundumti keessan amantaa qabdanii isiniin jira. Garuu waaqa yaa yaadannu dhugaa safuu hojjennurraa faayeen maal godha jiru biyya lafaa kun ni darba. Jiruun biyya lafaa kun ni darba waan ta'eef egaa kanas isiniin jira viidiyoo isinitti dheeressuu nagaa naaf ta'anillee dadhabee bakka akka dhaabee kanatti hin beektanii baay'ee tokko dadhabee jira. Nagaa naaf taa'ii guyyaa gaarii baay'ee.